Akkam jirtu maatiin Dungootii Hubidha. Akkasumas immoo hordoftoonni diraamaa Heeranidha. Nagaan keenya bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa diraamaa Heeranii irrattii fi akkasuma waa'ee Dungootii Hubii irratti yaada gabaabaa isiniif kennuudhaaf dhiyaadheera. Aan obboleessi keessan Soonaafidha. Agaruma akka kana faana taatan gabanumaan isin agarsiisa. Diraamaan Heeranii gadhiifamuu eegaluunsaa kutaa tokko kaasee amma kutaa kurnaffaa irra gaheera. Kutaa kurnaffaan torban darbee gadhiifameera. Kutaa 11ffaa har'a gadhiisuu hin dandeenye. Sababni isaa yaada uummataa barbaadneetidha. Yaada keessan barbaadneeti. Uummati agamidha kan inni diraamaa Heeraniin hordofaa jiru. Yaada itti laatee akkam hordofaa jira kan jennu ilaaluuf jennee guyyaa har'aa kana kutaa 11ffaa gadi dhiisuu dhiisnee yaada keessan isin gaafachuudhaaf dhiyaanneerra. Yuutuubii Dungootii irratti diraamaa Heeran warra hordofaa jirtanii baay'ee viiyuu 10,000 ol qaba, 15,000 ol qaba. Namoonni hordofaa jirtan kun diraamaa Heeraniin akkamitti ilaaltan? Diraamaa Heeran keessaa maaltu asirratu? Diraamaa Heeran keessaa immoo maaltu isinitti tole? Gahaa miti baay'ee gahaa miti. Qulqullina gaariin hojjetamu iyyuu malee gahaa miti. Egaa yaada qabdan diraamaa Heeran irratti komentii jala akkasiin nuuf keessan hin barbaanna. Lammaffaa irratti hordoftoonni diraamaa Heeranidha. Yoo xiqqaate namoota 20 olidha. Garuu immoo yuutuubiin keenya sabiskiraayibii isaa 5,000 duwwaadha. Yuutuubii keenya piliis sabiskiraayib nuuf godha. Diraamaan irra torbanitti fufa. Torban dhufu kutaa 11ffaadhaan walitti deebina. Agasitti immoo yaada keessan torban tokkoof akkasii nuuf laattan immoo gabanumaan isin affeera. Inni biraa diraamaa haaraa. Diraamaan haaraa qabannee dhufaa jirru baay'ee diraamaa Heeran irra diraamaa adda ta'e, diraamaa baay'ee guddaadha jennee yaadnu, diraamaa jabaadha jennee yaadnu, kwaalitii gaariidhaa fi dandeettii ijoollee qaban ijoollee gaariidhaan dhufaa jirra. Diraamichi kallattii maalii eegaluuf dhiyaateera jechuudha. Kanaafuu yoo yuutuubii keessa sabiskiraayib gootan, sheer gootan immoo nu jajjabeessaa. Akkam jirtu daawwattoonni diraamaa Heeran hundi keessanuu nagaa akka taatan nan amana. Har'a waa'ee diraamaa Heeran irratti ilaalchisee wantoota isaan wal qabatu gabaasa xiqqoo isiniif gochuuf anaa fi obboleessi koo Soonaaf asitti argamneerra. Waa'ee diraamaa Heeranitti wal qabate namoonni baay'ee nu gaafataa turtan diraamaan kun torbeetti al tokkodha. Al tokko immoo haala rakkisaanis ta'e torbeerra yeroo darbee itti dhiyaatu jira. Kunis rakkoo adda addaa nu mudateera. Diraamaan Heeran baay'ee itti fufa malee hin dhaabbatu. Kanaafuu dhimma diraamaa Heeran irratti amma kana ergan jedhee oduun haaraa kan biraas hin jira. Innis diraamaa haaraa qabanneeti kan dhufaa jirru. Baay'ee diraamichi immoo diraamaa kanarrayyuu baay'ee addadha. Kwaaltii addaatiin baay'ee diraamaa baay'ee bareedaa qabannee isiniif dhufaati kan jirru. Yaada keessan immoo baay'ee barbaanna. Yaada uummataa viidiyoo yaada uummataa jedhu gootee qabannee kan isiniif dhiyaannu fi yaadni keessan baay'ee nu barbaachisa. Tumsi keessan baay'ee nu barbaachisa. Kanaafuu isin immoo yuutuubii keenya yuutuubii Dungootiif kan jedhu dhaqaatee sabiskiraayib nuuf godhaa galatooma. Baay'ee si jaalladha galatooma. Yaada keessan nurraa hin qusatina. Waan aga isaatii kanaatti nu dhaggeeffataniif galatooma. Tole fedhii keessa kanaaf akka marti gargaaruu barbaaddeeti. Jaalallee jiruun keenya akka taatetti fakkeessitu. Yeroo maras isa biratti argamuu baay'istu. Yeroo namni si gaafates jiruun keenya jaalallee kee akka ta'etti himta. Jiruu keenya gocha kana gaafa raawwadhu waan callisanii harsaa kana. Isa naaf dhiisi. Jiruun keenya akkamitti akka injifatamuu danda'u anoo sittan hima. Isarratti osoo dubbanne natti tola. Waa'ee fakkeessu anaaf hin yaaddee. Sirriitti kana qofa naaf raawwadhu. Achiitiin booda waa maraayyoo fi ka'uutitti darbiin qajeelcha. Amma akkamitti akka jiru keenii moodhu qofa naaf ibsa. Durfamuun qabu jettee